إنه فلان ولف رحمته قرى لا فما فتني أولان بلفكوك يري سما يالنا مرقاو دردبكم كما إسنغا فديدي فما عوفنا جدا إخواني جعل خلق محمد. بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جلتوتا وردوفتوتا كينا بجرات تنجتشا أشما هركب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمو في فاميلي سبسكرايب لايك كومنت بري سودانا كجبيسيتن إيكا كبجمتوتا في جلتوتا بوليان كينا أنا الرعاشة قبض دفنجرا مي وانت إسي فيديو فتي أسواتش هنتر. عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كوجمتو تدا وتوتا ماتيكم فري فاميلي أنا جا الحمد لله ربان غرمان أمود تفيرا كافي شيء نجاو هتو ديوسو قبائل يعني عندما تصنتان تجول روبيو تات تجول روبي سيمبون تجتو تجولن أتي أسامبريو ترتي تجول أرومو غوتو تسيمبون أجتو دعافاتي سبكي بونسيته دا يوجرا دا إيفا مجدين جتو بربادا. أبشر بلدي دي يعني يودرا كان يشالا يعني يروح لديتو دي فم سينغافة جدا إيجا أمونا سينغافة تموتو هون دي كيسانو يوار رستي على جرتا ور رجع فتان ور كومين فرانكي سلالتني جرتا دي فم سينجرا ور ريال نيلي يعني فرانكي إرات افتاد ناني بقى كوفيلة بقى كإلي كان كاسو نتفيجس أرجع كان كالو نتفيجس أرجع جت جدا كان رت كيسي كان ما نواجرني إنسان تلاقى ما يجورا يوم فوزيات كيشويسي تكيشويسي توكي إنسان سنجالة إنسان ركوب يجورا كان راكا كإم بيكار ناقلا يعني إنساني kala suktas gabesi akaran niti ani hal jirena nama Honda yu namni hundu abai eduke stare sini bakar juru kana ke awan te fi tas gabai sinjara habibi جالسمنا دلتلي وان كبيرة فرصة نوما فرصة جتشولا طيب أكاسي توال دلايسي فتجراني مالك أيسي وان تاتي فوزيان رقم حجتو تاتي مو وكانا جولي وبدتي هاتي تيمو يعني ولد تديني كيسا مال فكاتا وان جدونو إفسو داندي تاي لا يا حبيبتي يعني لا لي فوزياني أكو مجينا غرغارتو فكونا ما كميتتو فيده ناو بياتي بيكم سا يعني ورا لنا أكاسي تلي والبيكو بان ناو بياتو كوتي والبينا nama biyyata hojii na gargaaru gara kiyya dhufteetti siin jedha. Kabiraa mootu osoo hojii si gargaaru dhuftee osoo mallaqa kafaltuuf akkamittiin gara mana barumsaa galchitee barsiisuu dandeetta. Kanaan jette irratti mootu deebiin kiyya isaa Fooziyaan nama haga ammaatitti ani haadha isillee gaafadhee akka achi jaallatullee umriin isii ganaa umrii 14 garuu hagaarraa mana barumsaa seenteef hin baranne jechuu isii dhageenan immoo baay'ee natti dhagahame dhugaa rabbi an daa'imman tiyya ganaa tokko umrii waggaa 5 tokko ganaa waggaa 7 isaan baratanii yoo galan isiin immoo umrii kanaan yoo hin baranne waan baay'ee namatti dhagahamudha. Kanarraa kan ka'e Fooziyaan akka mana barumsaa deemtee barattee galtu murteesse jechuudha. Akka isiin barattee galtu mootu ganama yoo deemte ganamarraa aga sa'a 6 barattee galti sa'a 6 booda na gargaaruu dandeetti yoo mootu galgala baratte sa'a 6 booda deemti waan ta'eef haga sa'aatiin ga'utti na gargaarti haa barattu jedhee wanni murteesseef sababa isiin umrii ijoollummaa kanaan jireenya isii moo'achuuf nama tattaaffii qabu waan taateef barattee beekte immoo kana caalaa jireenya isii moo'achuu dandeetti waan ta'eef kanaafin gara mana barumsaa akka galtu murteessee daaftara bittee himaa jettee keessattuu mootu daaftara dhiisiti namni laali nama rakkataa kana caalayyuu hin gargaara aduu danda'ee kana caalayyuu gargaaree das na jedha garuu mootu haga humnatii yaatiin abbaa maamee daaftara bitee jira. Ani immoo yuunifoormii hodhisiisaa fi jira inshaallah gaafa yuunifoormii isii beellee isin agarsiisa kana fakkaataan sin jedha. Wallahi yabaleeti liyaa لا يا كس وانت كان أقوله يعني كسي يعني سنجرو قالي تيا نامني كان جالا يول غرغارا ماما ميتين سنجر هاي دا وقت تكين أمون كرسي راجع كأوتا كدراسي ميرا كيسا قالتين كفي وما ميتي لا والله لا يعني بس سبحان الله
jecha siif dhabe jechuudha. Wallaahi ani hedduu takkanatti dhagamee an akka mataa kiyyaatitti utuu barumsa fedhii qabu biyya kana dhufe jechuudha. Anufuma kiyyaaniin yaani hedduu takkan jaaladha ture garuu immoo tijju jireenyi tuni akka yaadan nama hin taatu jechuudha. Kala subtas gabbeessi akkanaan hin jedhiniiti ani haalli jireenya nama hundaayyuu namni hunduu bu'aa bahii hedduu keessa tareetiniin bakka irra jiru kana gahaa waan ta'eef tasgabbaa'ii siin jedha habiibti. Gara raadiyoo deebistee jirti amuun ani dubbachuun dandeenye na fakkaata. Ayyee daawwattoota kennaa waa hedduutu namatti dhaga'ama namni haala ofii keessa yaadachuu danda'a waa hedduutu namatti dhaga'ama nama rakkate yoo laalte garuu mootuu namni kamuu kan hin rakkanne hin jiru oduu rakkanne bakka guddoo ga'u hin jiru danda'u namni dhiifama keessayyuu namni rakkateetiin hin jedhetu rakkoo keessa tareetuyyuu bakka guddaa ga'uu danda'a yaani namni qananii irratti guddate gana mara yaani wanni inni beekuun hin jiru namni waa hedduu keessa taree xankaarraa ta'ee bakka guddaa ga'a homaa mitis hin jedhamu. Okay, guddaa galatoomii. Dhiifama wallahi ashiyyee ofumaa si gaafadde ofumammootu ani garuu madaa kiyyatu natti dhagame jechuudha. Ani akka kiyyatti gaafa biraamee qajeeletti ninin himamu yaani namni kamuu mudannoo jaaladhu abbaan kiyya amrii ta'anii. Ni barumsa osoo sadarkaa qabu jechuudha. Hedduu takkana jajjabeessan turan jechuudha. Baruma isaan amrii ta'an san irraa kalaasanii barumsa amma ummati hedduu takka namni biyya keenya hin beekta waan ta'eef hedduu dhukkubsatanii walla obboleeyyan kiyya gargaaruu biyya kana dhufe jechuudha. Of gargaara jedhee hin baane gaafa biyyaa bahu bakka ani natti dhagahame jechuudha. Otoo gaafa san namni tokko namni amma akkati amma isii taate kana nama tokko ka ta'u taate yookaan akkasitti waan atama fooziyaa bardachinuu fakkeenyaaf wayi tola of bira teessisaa hin jirtu. San bira tartee mootuyyuu barsiisuuf illee carraa kennitee fi jirta jechuudha. Sah walala. Kanaaf gaafa san osoo carraa akkamma isiin argattee kana kan argadhu ta'e ofii kiyyaafu bakka yaa'anii har'as hin jiru. Akkasii obboleettii kenna ati fakkeenya nama hundaati. Namni wallahi yeroo madaa nama tokko argu an akka kiyyatti kiyyaa yaadadha jechuudha. Isiin immoo ani yookaan jaalattee yookaan itti toluu dhaabateetiin haga kana malee namni isii haga namootuyyuu tattaaffii qabdu kana namni barsiisuu hin dhabu jechuudha. Haaluma wahiitu hin mijaa'in malee. Kanaaf guddaa takka galatoomii rabbi galata kan keessi haa kafalu nama immoo barsiisee bakka guddaan illee gahee isiin illee gaafa ugurgeette bakka irraa kaate kana yaadattee si galateeffattu si haa taasisu ati ilma namaatiif taate ilmoo namaatiif taate ilmaan tante immoo rabbiin bakka guddaan haa ga'u siin jedha. Na harka waddayyuu gaafimtu si gaafataa jiru. Rakkoo ga'u dhugaadha namatti dhaga'ama. Wanta naanyi wanta tikaastellee wantuma namatti dhaga'amudha sirriidha abbaa dhabuun waan qallaan miti abbaa keetiif rabbi rahmata si haa godhuufi ati immootu iyyuu rabbuu si jajjabeesse si gargaare sin si ga'ee jira abshiirin siin jedha obboleettiyya namni rakkoo keessa hin tarin hin jiru namni yookaan haadha yookaan abbaa hin dhabin hin jiru homaa miti abshiirin siin jedha nu hunduu karama san deemna waan ta'eef sitti hin dhaga'amin. Inshallah alhamdulillah. Hiriyoonni hiyyaaniin beekan jechuudha. Gaafa dhiyoota nagalellee hin baradha jedheen biraa galee qasaman billaa hin baradha kalaasanii deebi'ee baradha. Wallaahi ladiim akkas jechuu ture jechuudha. Kalaas biyya keenya san irraa deebisee baradha. Sila umurii tanaan immoo amma guddatte si kolfanii iyyuu daftara qabatte. Namaan jedha namni biyya keenya. Anarrallee osoo naa taatee har'umarraa tana deebi'ee baradhee nin fedha jechuudha. Garuu madri waan ta'u natti hin fakkaatu numa yaada ilaa haga har'aatitti jechuu ilaa haga umriin tiyya har'a geette tanatti jechuu yookaan achi namni beeki kakaasatan nuti warri dubartoota honi nuti nama guddaan ofiin hin jennu daa'imuma of seena. Sirriidha. Wallahi akkasii fedha kanaaf hedduu natti dhagahamee hedduu dasna jedhelle wallahi laadiim namni haga kiyyaa yookaan gaafa daftara isii harkatti argi gammade hin jira. Waan jedhu natti hin fakkaatu hedduu takkan gammade rabbi gammachuu daangaa hin qabne si haa gammachiisu siin jedha xayyiif Aasha wanti siin jechuu barbaade asitti gana bismillah jettee jalqabsiisaa jirta jechuu baroota kana kaayyoon kan keemmootu iyyuu isii tana barsiiftee tumaan galmaan ga'uudha waan of duraa rabbumatu beeka malee ati beekuu hin dandeettu silaa yaanni kan kee akkamii waan jedhu barbaade.
Ani yaadni kiyyaa mana barumsaa kana seentee mijateen dandurba yani barbaadde fedha isiitiin na bira teettee baratte taanaan haga isiin barbaadde hagi fedhii isii ta'etti akka na bira teettee barattu barbaada. Lakki immootu barumsa seenee jiraati bira gara warra kiyyaa galeetiniif baradhabe jettellee fedhii isii daangessuu hin danda'u. Galte baratti lakki asumatti itti fufatettellee yuutuubii isii dalagachaa anallee gisee itti tole na gargaara. Akkasumatti waliin itti fufuudhaan yaadni kiyya yaada isiin mootu isima rabbitu beekaa ammaan isillee yaadni isii anuma bira teettee barachuu anuma bira teettee yuutuubii kanallee guddisuudha gara fuulduraa immoo isimaaf rabbitu beeka. Egaa kalas gaafii hedduun qabaayyuu garuu asumarratti sodaa natti tola jechuudha wallahi ani na harkaa badde jechuudha kalas obboleetti xiyyaasha. Kawaan yaadan bakkaan namaa ga'u rabbumaa rabbii yaada muraada keessii haa guutu. Egaa hordoftoonni illee wallahi ati hagana ifaajja jechuudha nama kana hagana gargaarte namni illee mootiyyuu isaan illee hedduu takka jajjabeessaniin fooziyaa jechuudha. Maaliifuu jennaan laali yuutuubiin isii hagana keessatti haga sanga'uun hordoftoonni kennallee arganillee dhagaanilleedha. An dhugaa dubbachuu fi beeytee fooziyaan kutaa 2-3 taatu waanuma baratte natti fakkaata jechuudha. Garuu kinootu atti tun seenne jetta kamanuma barumsatu. Wallahi fooziyaan hin seenne bara barumsaa kutaa tokko hin seenne quraana xiqqoo qaraatee jirti quraana hin beeyti ammallee hagana bira dhuftellee quraana isaa booda deemtee qara'aat niin turte mana barumsaa ganaa yeroo tokkoffaatiif seenaa jirti. Okay. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota kenna ani gaafii hedduun qabadhee dhufe garuu mootiyyuu asumarratti dhaabuun barbaade kana caala keessa deemuun barbaaduu fi kiyyaayyuu ani waan biraa keessa galaa jira waan ta'eef akka immoo keessi keessanillee maaliifuu nutiin kun irra caala warri koominti san barreessu ijoollee dubartootaati ijoollee shamarraniiti. Keessi kennanu dhukkubsannaan akkas barreessanii obboleettii teenna foozii jechuudha akka jajjabeessitanii chaanaala isii kana guddiftanii jechuudha. Micattiin tuni biyya san keessa teettee haadha fi abbaa ofii yaani firaa'aana ahlii ofii wallahi of biratti achi as fiduun dandeetti jechuu hadama ati hagas humna taateef yoo hojjetteetini waan kana na caalallee simatu irra beekaa hiyyee yookaan wanni kun hagam galii namaa qaba jechuudha. YouTube isii kana jechuudha amma fakkeenyaaf osoo YouTuberoonni gurguddoon share godhanii fi bakka guddaa yaani yeroo gabaabaa keessatti ofis jijjiirte namas maatii ofillee jijjiiruu dandeetti jechuudha. Ammootiyyuu har'a hagana yookaan uma fedhallee yoo ta'u itti toluyyuu dhabuu danda'a jechuu hojjetaa maal jedha garuu atillee akkasitti hojjechuu gootee osoo hin taane garuu uf dandeettee jechuudha isiin mataa ofiititti hojjechuu hin dandeetti gaafa guddatte jechuu harka namaa jalaa baate. Kanaafi jajjabeessan jechuu barbaada jajjabeessanii hamilee tayaa fi obboleeyyan keenya dura jajjabeessa jirtanii wallahanillee akka nama wallaalaa irraa booda akkasuma nama mudannoo akka isii kana qabuutitti illee yookaan nama rakkatee rakkina san keessa taree alhamdulillah har'as ga'eetitti illee obboleetti keenya kana bira dhaabbadha waan maatiin isii sun keessa jiru nuti beekuu hin dandeenyu kaasatan biyya keenya osoo dubbatanii yookaan yaani ollammaan keenya haa ta'u maatiin keenya haa ta'u waan isaan keessa jiran rabbumatu beeka. Jechu kanaafu jecha garaagaraatiin waliin jennee hamilee wal cabsuu hin qabnu haa jajjabeessinuun jedha. Aashatiyya ana dubbin harka baddee na kabajjee asitti na dhufte akkasumallee mootiyyuu waa hunda waan si gaafadhe na deebisuu kan keetiif galatoomisiin jedha. Wanni dubbatte yookaan wanni biraa yoo jiraate atillee dubbadhuun siin jedha. Hayyee anillee yaada biraa hin qabu garuu yaaduma xiyyadda irratti fooziyaatu durallee jajjabeessitanii arraangeettanii jirtanii alhamdulillah namni tokko waggaattu iyyuu haga amma isin jirtu kana hin ga'u isii garuu ji'a tokko keessatti subscribe isii 2,000 fi gara 600 ga'ee jira sa'aatillee maashaallah guutu dhaga'ee jira samoon surprise isinii qabannee dhufna chaanaalii isii irratti waa'ee chaanaalii isii jechuudha. Arallee kasiin ga'ee isinii ammallee rabbii gaditti isinuma qabdii bira jiraadha warri mootu akka tasaa viidiyoo kana dhageeffattan namni yuutuubara taatan sheer godhaaf isiniin jedha. Cinaa dhaabbannu fooziyaa cinaa dhaabbanne jechuun haadha isiisan cinaa dhaabbachuudha. Haadha fooziyaa bicha osoo hin taane haadha ta'e namara Oromoo yaani wal cinaa dhaabbannee wal haa guddifnu isiniin jenna fooziyaa bicha osoo hin taane yuutuubaroota xixiqqoo harka qabannee ol haa kaafnu isiniin jedha wal cinaa haa dhaabbannu dhaamsi kiyya kanuma. Ammuun immoo tuwanii jechuun barbaade na kabajjee na affeertee jechuu keetiif guddaa galatoomii galanni kiyya oon irraas bira haa ga'u. Guddaa si jaaladha guddaa si kabajaa galatoomis jedha.
hayati tiyyagala tarrana hafi ati jechuudha amun youtube barati kada namarif lafa ka hojjette na hin tuffanne arramiti jechuudha alhamdulillah roman jedhu yubeete ka kalerra har'a wayya gaafuma duraato si affeeree jennaan maatii amuti wal bartee na affeeramte akkasuma waa hundaanuu na bira dhaabbatte anillee nama inshallah galata kanke in kafa waan kafalee danda'uunatti hin fakkaatu ka galata nama kafalu rabbuma rabbi galata kanke si haa kafalu galatoomii ulfaadhu jazakallahu khairan dalagat anti rabbi sirraha jallatu waan sirifachiisa waan sigufachiisa rabbi sirraha fageessu akkuma ati haga dandeetti humna keetitiin jechuudha kaan osoo anin nama kamu osoo hin filanne osoo hin tuffanne gargaartu rabbi si haa gargaaru akkuma ati guddina nama hawwitu rabbi bakka guddaan si haa ga'u si haa guddisu si haa mul'isuun siin jedha kala sosu du'aayi si godhu jalqabee dhiisise bariise wallahi waa'een kan kee keessa kiyyaana na'een hinfitu jechuudha ulfaadhu galatoomii siin jedha ashati inshallah rabbiin umrii kan kee haa dheeressu ilmaan kan kee bakka guddaan si haa ga'u abbaa manaa kan kee wajji ana ahli fira ollaa kee wajji bultii si haa baasu siin jedha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wanni dubbattu xumurarratti jiraate hangama kiyyaan fixadhe Haye du'aayi kee hundaafu walumatti qabee aamin siin jechaa ture durallee ammallee aamin siin jedhe salaama keetiif wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو في فاميلي سبسكرايب لايك كومنت بري سودانا كججبيسي